Oh iya, olma bultis naga, nagain seberada. Yo ya, babaro babaya. What's up? Ah, warri muslima Jumaa Mubarak jen. Yao, arri jimata fanjit. Ya, yara kenya kam jirtu fayya keessani. Naguma. Ah, tokkoffaa nagaa sin fuudheera. Nagaan koo bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu. Kabraa rabbiin haa galatu, rabbiin isin galateeffannaa. Har'a naannoo Booranaatti roobeera bokkaani. Isa baranaatii fi yooyyaa isa yooyyaa hundi keessanuu Oromoo baga gammaddaniif warra bokkaan irraa citee waggaa 4 fi oolaadhaan garafamaa ture. Qabbaneesseera. Guba sana qabbaneesseeraaf rabbiin baga gammaddanii jechuun gurri keessan yeroo hundaa garuma sana yaaddu. Namni hundinuu biyya alaas ka jiru, biyya ollaas ka jiru dhugaa keessa rabbiiti. Keessa isaatti boo'eera. Ammoo isaa galatu imimmaan keessanis lafatti nan bifne rabbiin roobeeraaf. Ummata qulqulluudha. Tukkana jennaa alhamdulillahi rabbiin amantuma kamiin keessa iyyuu jirtan afaanuma kamiinuu galateeffadha. Kabraa Oromoota argitee Oromootas ta'ee sabni biraas Booranaa cinaa ba'anii dhaabbataniiru. Galatoomaa jedhaani. Hatta nuti bakka nu miidhanitti bakka nu tuqanitti nama mormina malee bakka eenyuuf dirmatanitti immoo galatoomi jennaani. Teedii Afroolleen gargaarsa kenneera akkuma nama tokkootti galatoomi jennaan. Kaan ammoo namni sila argite durayyuu namaaf dhaabbachuu qaba sila ummatuma miidhameef jennu achiin manguddoodha. Yoo namni jaraa tuqamani argite jaarsa ta'e fiiga namni isarra qabeenya qabu hin jiru. Hayilee Gabresillaasee waan tokko Amaaraaf miliyoona meeqa kenne gaafa kaan waan tokko hin kenne jarra akkasii lafeetti jibba waan ta'eef diina Oromooti. Ammoo nuti akka saba biraas ta'e nama biraas ta'e yeroo tokko barree walumaan illee abaluu nutuu du'ee jenna. Garuu nuti du'a isaan hawwinuufi umurii dheeraa jiraatu. Ammoo galatii nu oolleen rabbi biraa arganna. Rabbiin nuuf adeebisu jeezaa argitee maatii isaarraa qabee Oromoon itti dadhabe rabbiin jeezaa isaa rabbiin Oromoodhaaf adeebisu. Uummata Arsiitiif isaa deebisu. Kanuma jenna Arsiidhaaf deebinaan Oromoodhaaf deebi'e. So kanuma jenna nuti amma eenyurraayyuu dhageesse nuti akka nama tokkotti mallasuu duunaani soorii jenneerra. Du'a isaarraati miti. Utuu jiraatee yoo badii qabaate badii isaatiin himatatti banne gaari. Du'a namaatti takka gammanneen beennu Oromoon. So kanuman jedhe kabraa afurri qabbanaa tokko akkuma bokkaa kanaa dura gadi seenaa jira. Afurri kun ammas
ijoollee keenya gidduutti akka bu'u rabbiin kadhadhaa hin bu'aa. Xiqqoo gamaayis gamanaayis waan qabbanaa'e fakkaata. Ammoo Oromoodhaa fi dhageesse wanni hamaan hin jiru. Lachuuyyuu ilmaan Oromooti hojjetaa jiranii. Warri ammoo gaara jiranii guddoo silaas hojjechuu hin danda'ani akka jira kanaa jarri kun dabalanii hojjechuu qabanii. Yoo jijjiiramni jiraate nuti amala nama qeequu fi amala argitee nama balaaleffachuu amala godhanneeti miti. Amala nuti ta'eeti miti bara. Suusii qabaanneeti miti nama mormuu. Ammoo ummatuma keenyaaf heerrin isaa jijjiiramu, heerri isaa kaa'amu wanni jennuuf waan tokko ittiin jalatti buluudhaaf miti. Nuti seera kolonee keessatti illee biyya gallee maatii arginee deebi'uu numa dandeenya. Dhageessee amma sanaa miti. Ka biyya alaa miidhuu kan nuti argite utuu saba keenyaaf darbe hawwiidha. Hawwii qabna. Isumaaf halkaniif guyyaa wixxifanne iyyina. Malee nuuf jijjiirameera. Biyya dimokiraasii keessa jirra. Namni nama hidhu hin jiru. Dhageesse. Yoo badii qabaatte xalayaadhuma barreessanii sitti kennanii akkaawuntiidhuma keerraa cita badii balleessite haa galu. Mana murtiin dhaabbattu. Xabaqaasii dhaabbata. Achitti xabaqaan waliin haasayetti dhaabbate. Bakka birrii kan kee kafalta. Dhageesse karaa makiinaa kuttu. Bakka malee dhaabbattu. Dhageesse telefoona lafaa kaaftu. Poolisii arginaa waraqatuma sitti kennee deemu. Nagaatti. Dhageesse nam tokko. Namni mana murtii wallaab. Namni mana hidhaa si geessu hin jiru. Waan tokko. Dhageesse kanaafi nuti jireenya akkasii hawaasa Oromootii fi ummatuma biyya sana keessa jiruuf akka dhufu hawwina malee waan tokko seera Itoophiyaatti hangalee bulaa isa jedhu abdiin qabu. Maatii kommoon hin baafadha. Karaa danda'amen. Malee ilaal nuuf hin rakkatina. Tukkanu. Kabiraani amma jijjiirraa haa jijjiirru waliin jenneera. Torban kana keessa isinitti maan ture. Ammas irra deebi'ee adeemsaa jijjiirru gara nyaattoo namatti haasofnu arrabi waan tokkollee bu'aan qabu. Waan tokkollee arrabi ofii qabbana taa'ee aduu keessa nama kaa'aa jedhan. Ofii qabbana oola aduu keessa si kaa'a. Aduu keessa si oolcha. Kanaaf arrabi hamaadha. Dhageesse arrabi hamaadha. Garuu gara nyaattoo walitti haasa'a. Ijoollee akka maqaa amma hedduu caffee faarraa haasoftanii caffeen zimbiloonu taraadha. Dhageesse warri gurguddaanis gale rakkoon qabu abbaan barbaade haa galu. Garuu golgaa ta'ee fi harka saba keetirra qabadhuu jechuudhuma dhaamuudhaaf aganu. Malee wanni inni godhu hin jiru. Dhageesse eega baheeyyuu waggaa 30 oli. Isa kamiin basaase isa kamiin hiisisa. Hin beeku namayyuu. Ijoolleen achi as dhalatan immoo amma ofiif isaaniitiifuu abbaa ijoolleeti. Kanaaf warri inni beeku dhumaniiruuyyu. Kanaaf ofumaa namatti jarjartanii nama abaaruu dhiisaa harkarraa fudhaa. Abbaan barbaade argitee haa galu. So dhiisaa isin hojiidhuma keessan hojjedhaa yoo hojii qabaattan. Dhageesse akkaan. Kabiraa immoo as teessanii waraanaafis mata dureen baasina. Waraaninis yoo rabbi jedhe isaafis ni qajeela. Yookaan ijoollummaan kunuu walitti ni araaramu. Haalli yeroo walitti nama araarsuu danda'a. Diinni dhaabbataaniif diina dhaabbataan qabu. Namni kamiyyuu inni kaleessaati diina jette har'a fira ta'a. Inni har'a fira jette bor diina ta'a. Kanaaf diinni dhaabbataan hin jiru jara keenya. Kanaaf harka walirra qabadhaa. Ijoolleen deeggartooti gadi baatanii inni kaan biyyirra goree inni kaan ijoollee gaaraarra goree
waan wal nyaatuufis wal arrabsuufis hin qabu. Yoo danda'e yaada waliin mari'achuu. Yoo dandeenye dhiisu. Inni gari immoo Itoophiyaa dhumaa fi argite. Itoophiyaa kanayyuu hin beeku. Itoophiyaa dhumaa kanayyuu hin beeku maal akka taate. Itoophiyaa maara se'a. Itoophiyaa waan amaarri maqaa Itoophiyaa jaallatu se'a. Ofiifuun jaallatan hin beekaniyyuu. Jarri bara waggaa dhiyoo gadda eegalanii bara. Dhiyoo eegalanii bara Itoophiyaa jechuu. Ammayyuu afaan jaraa keessan dhufu yoo biyya alaatti argitan. Salaamne ante Habashaanee jedhu malee takkaa Itoophiyaanes hin jedhan hin beekan. Hin jaallatanii bara. Siyaasaadhaaf. Ilaal Itoophiyaan waggaa 30 as waggaa 30 kan Tigiree turte. Achi dura immoo kan Amaaraa turte. Amma immoo jarri kan Itoophiyaa kan Oromooti jedhu Itoophiyaan amma kan sabaaf sablammootaati. Maqaa waan jibbuuf hin qabu. Maqaan keenya nu iyyuu kan Itoophiyaadhaan beekamu. Sabaaf sablammoota Oromiyaadhaa iyyuu Dabuubiidha. Kan Itoophiyaadhaan beekamu nuyi. Kanaaf yoo haala itti walii gallee sabaaf sablammootiin itti walii galanii maqaa jijjiirrachuun hin danda'amu. Akkuma Turkiitti. Maqaa Turk jedhee kan waame Ingilizii. Maqaa keenya biyya tokko dhibiitu immoo jijjiirrate. Maqaa koloniitiin hin waamamnu. Maqaa addaa baafanneerra jedhee Turkaayee jedheeti labsate. Bakka dirqama. Maqaa jijjiirrachuun hin danda'ama seeratti baafatanii. Argitee wannummaan irratti wal labaniif hin jiru. Alaabaa baa'uu fi kan OPDO irrattis waliin nabina hundinuu keenya ammoo ummati hin filata. Gaafa bilisoome filata. Bilisummaan kun bar kanuma keessaan dhufa bar jaruma kanarraan dhufa. Amma filmaata yoo adeemsisan filmaati hawaasaa deemu yaanni bulchiinsummaan haa jijjiiramu yoo jenne yaa isa sanarratti alaabumayyuu filachuu qabna yoo jenne dirqama hin filachiisu. Shimallisuma filachiisuu danda'a bara rakkoo miti. Kabraa waan isinitti hima. Habashaan ijoollee maqaallee dhahuun gaarii miti. Karaa amantiitiin nama hidhuu barbaadu. Karaa maaliitiin nama hidhuu barbaadu. Ilaamee jara keenya. Qallaalno nuti seera itti nu guutii jennaan Shimallisiin ka gaafadhu. Dhageesse lafa irratti poolisii lafaa baasuu qaba. Oromiyaan akka Oromiyaatti Shimallis. Dhageessa qollofanii lafa wal kaa'uun qallaalno. Dhageesse Cherchinis masgidis Pentenis ka Pentetis cherchin ka waaqeffatatis lafummaan namni qabate hundinuu akkuma namni tokko mana tokko irratti liizii kafalu liiziin itti ba'uu qabaan. Liiziin itti ba'uu qaba hundumatti. Ilaal warra abbootii qabeenyaatiif liiziidhaan kafaluu qaba. Abbootiin qabeenyaas liiziidhaan lafa liizii jala galchuu. Liiziidhaan kafala. Kutaa wannaan safaraan kafala. Dhageesse kaaree 200 taanaan 200tti haga'ani kafalu innis kafaluu qaba. Akkasiin argite ilaal mataarraa fuutee koomeetti nama deebiftaan hunda isaayyuu Oromoodhaafis eenyuuf Tigree Amaaraa kulloo Walaayitaan qaba. Lafa liiziitti baasu sinkichi kan hin jedhe asiifachi kan hin sinne. Abbaan lafa isaa meeqa kaaree kiiloomeetira meeqa iskuweer kaareedhaan qabate amantii fakkeessee haa qabatu maal fakkeessee haa qabatu mana moolidaa ta'u mana sadaqaa ta'u masgiidaa ta'u irratti liizii kafaluu qaba.
مسجد سلايو مسكينة جري يفوت بيتاني جارتاني جرينس كفلو قبل سير سيرة نما هم داف قوي أنا مالي ليزي كفلي لفتي كيلومتر دبا ميكا بارت يوكان جارمياتو كجلا غليتا أجلسه مالي موت موتما تكونوا أكنه يوم كسباون كراغان موتما مغانا دروم سينايو دروم إنه يوك أبات برسلا كبانه لكن تيك كونو تيك نو ليزين اتبايتي لكن سيران قبرت كبالا إني كاري سكوير كاري كيلومتران قبو والله وقا توقتي قديس كفلون دندو الآن قبري اتي أولم تلليزي كفلون دنديسا دركما يا أجلسه بيا فرنجيتي أرجته لفك قبري اللي هيداني كانتي ونمان nama tokko argite nama 89 maatii tokko kan qabrii tokko keessatti an argeeraan ijaan inni kaan 80 inni kaan 7 inni kaan 4 inni kaan 20 inni kaan 25 maaliif lafa jalaasii gadi qotaniit karaatti baasaniit argite darajaa tokkoffaarra abbaa lamaffaarra argite ittaansaa wanna darajaa gidduu kaaniit akkasiin awwaalu gama tokkotti sakkasi isa yuu argite lafee qofata awwaalama waan ta'eef homaan jiru akkas so ilmaana baluu jedhanit faamiliin tokko achitti awwaalama awwaaluma tokko keessatti kanaaf wanni kun argite isa gara fuulduraan isinitti mee injijjiirama akka kanatti hin deemu akka amma deemnu kanatti hin deemu wanni hundinuu dhiphataa dhufa seera godhataa dhufa seeratti gochuun gaariidha seeratti nuu godha namni tokko isa iktaara meeqa dhufeerra taa'et inni kaan masgiida jedhee lafa dhundhumaa inni kaan cheerchii jedhe amma wanni irratti ol nyaataniif kana habashaan kan irratti ciniinnatanii argite oromoo xamadanii qabaniif kana laficharraa nyaatan karaa makiinaa duratti argite farankaatu darbamaaf farankaan kadhaa gibiratti kafalan hin saamama so inni kun ummatas iyyeessaa mootummaas hiyyoomsalaan liizitti kafaluu qaba namni hundinuu liiziin itti ba'uu qaba akkana tukkan isinii taate ta'uu baattusi innan har'a lafa kaa'e boritti irratti hojjechuun keessan hin hafu eega atuu dhabdee isa tokkoof daraddarame maa taare amantiidha walqixa inni tokko kaaree 100 meeqaa qabatee ta'e irra taa diriirfatee dura koloniidhaan qabate irratti wanni dabalataa kafaluun jiru ati immoo lafatti awwaalamtuun qabdu never ever akka kanaan hin ta'u dhageesse walqixa gibiratti kafaluu qaba inni kaaree 100 qabus kaaree 100tti mata mataatti dhageesse ati manaa kooti kaaree 60 qabdi 160 qabdi waggaatti dirqama 2,000 kafalti ya kaaree 160 irratti 2,000 waggaatti kafaluu danda'uu qaba hundinuu amantiidhaafis akkasi amantiin isin kafalannaa nutirraa inni amantii islaamaa isin kafaladhaa inni waaqeffataa isin kafalataa inni ortodoksii kafaladhaa inni peentees kafaladhaa yaa dirqama gaa amantii keetiif garuu calluma jettee akka kanatti diriirfatanii taa'uu wal kasaarsuun rabbi biratti illee dhowwaadha nama biratti illee dhowwaadha seerumaan kabajama yoo ka'uun barbaachisellee kaasaan kafalee lameefi ka'a akkan hin jira bara waggaa 100 meeqa utuu Itoophiyaan hin dhalatin dura abbaa jifaariif mootummaan suudii eeyyamee mana ijaaree achitti masgida bira so dhiyoo kana argitee 2,000 meeqa so
masgida ballisu masgida addunyati. Kana ballisu barbaachisa jedhaniit akka ka'u murtaa'eet hunduma bar. Kana baaji faar qofa miti. Hunduma kan jiraataa biyya sanaallee akka ka'u murteessanii kaasaan kafalamee kilomeetira 20 irratti achi siqee kennameef. Sun seeruma addunyaati bar. Sun seeruma addunyaati. Jijjiiruu dandeessa. Kaasuun illee dandeessa yoo barbaadde. Yoo barbaadde manuma amantii kamiyyuu kaasuu dandeessaan. Kaasaa kenniteefi bakka itti ijaaramutti. Hin danda'ama bar. Mangistiin waan hin dandeenye hin qabu. Eega mangistii Oromooti jenne kan Oromoos ta'e ta'uu baates dhageesse. Seera kanaan yoo qabdan wanni hundinuu bakka itti ni deebi'a. Waan jarjaraan utuu hin ta'in seeratti baafatanii seeratti baafatanii eega seera Itoophiyaa amma jirtuun bulla jedhee warri gale hundi seera kanaan buluu qaba. Seerri kun immoo argite bakka seera hin qabnetti immoo seeratti baafachuun dirqama. Seeratti uummattaa bara. Seerritti nuufa ba'u jetteeti dhiyeessitaa bara. Akkan seeratti baafta. Ka seera hin qabne seeratti baafta. Kaan immoo seeruma Itoophiyaan qabdu kanaan eega amante seeruma kanaan itti bulta. Akkan. Kanaaf jara keenya akka durii marxifannee wayaa bobaa jalaa fudhannee argite namuma hundatti dhageessee dhagaa guurru hin ta'u. Haa jijjiirru jijjiira. Ilaala. Haa seennu seena. Dhageesse. Abiyyi fi Shimallis qofti waa hojjechuu hin danda'an. Nus gargaaruu qabna bee. Bu'aadha. Indee. Ilaala akka hin ta'u. Hoo jennee gallee hoo jennee nama baamnaanis hin ta'u. Abadan. Ameerikaanuu Awurooppaanuu har'a jettee har'a na baasuu hin dandeessu. Na baasuudhaaf seera lafa kaachuu qabdi. Seerri duraan immoo ba'e rifuujiidhaaf biyyoomsanii maandeeta naashinaalitii kennaniifi jiraachuudha. Akka nama tokkotti. Akkuma nama biyya isaaniitti. Nationality hagas so isa kana hin mulqina yoo jedhani alaas inni nu badeera sichi seera lafa kaanii nama hundayyuu irraa fuunee galchina yoo jedhan inni nu gaa hin danda'amaafi hin danda'amu ni kan jararraa fuudheera ni kan jaratti heerumsiiseera hin danda'amu balaa hamaadha balaa hama akka kanaan hin ta'u hoyini agese ashaa gadaoni Cida sirbaatiif ta'a. Cida sirbaatiif. Dhageesse. Ilaa. Dhiichisi keenya naannoo shawaa sun hin ta'u. Dhageesse. Akka dhiichisaatiin hin ta'u. Ruusto jechuun obsuma nu barbaachisa. Obsaan tarkaanfachuu. Dhageesse. Caccabsii balleessi. Hin ta'u. Hin ta'u. Kanaafi so waan hundayyuu malumaayyoo adeeman gaariidha. Ani ijoollee biyya keessaa dhuguma ijoollee biltiginnaa kana amma jaallataa dhufeera. Dhugaa rabbitti jaalladheeraan. So waan hojjetanii seerumaan hojjetanii seera eenyuutuun faallessine seeruma Itoophiyaatiin hojjetaa jiranii haa jabaatanii mirga isaaniiti. Bakka jarri immoo balleessanitti ammas duran dhaabbadha. Kaleessa maa nu faarsitee har'a immoo nu dura dhaabbatta yoo jedhani akkaataa itti dhufeetti hin deebisaani. Dhageesse achi dhaabbatanii dhaabbachuu miti baan. Akkaataa itti dhufe waan inni fakkaataa dhufaa jiru kun anaa gaariidha. Isinii gaarii ta'a. Gaarii. Yoonni immoo argitee gara bifa jijjiirratee asitti deeme. Atisi argite bakka sanatti immoo dura dhaabbatta. Malee wama hunda argite. Ilaal. Namicha tokkotu gaafa mallas nama waame biyya galeen. Obboleessa kiyya du'ee ammaatii kooyyuun argine namni hundina booda dhume.
jedheen dhaabatti gabaafadhennaani namni si beeku iyyuu hin jiru calaa'u jedhii galli embaasii immoo viizaan gaafatanii jedhan hin beekamta yoo embaasiitti nimne calluma jedhii galli amma calluma jedheen galli nam tokko iyyuu nama gaafatu hin jiru paaspoortii ilaalaniituma ija ol qabi ilaalaniituma rukutu jennaanan galee gurbaan simate bulchaa magaalaa Jimmaa ture Finfinneetti gale na abbaa qabeenyaati akka jedhe gurbaa tokko dhufaa jedhe amma nama guddaadha ittaanaa ministeera qonnaati ani gaayisumane asirratti dhagaye kana opiniyoon Tigreeni dhageessee madaabara midhaan lafa balleessu akka lafti madaabara malee hin biqilchine kan godhu namatti tirtii jedhani isan dhagayan jetteedhaan nama mataa keessa jira gamma jettee mataatti guurradheni amma gurbaanni dhufee jennaan hin qamaanaa egaa hin qamaanaa walitti haasa'uu jalqabne nama afuri warruma egaa nama namarraa walitti dhumne warra wal beeku jechuudha jennaan ilaameen jedhe mucaan immoo Jimmaa akka ita atoo Jimmaan jedhe rabbi sodaadhu dhageesse lafti kun badee jennaan argite lafuma boqqollollee facaafattu hin qabu namni keenya maaliin madaabaraa argite Tigireen namatti qooddu kana qooddaa ummataan jedheen akka jedhe abbaa raayyaa koo yaa jenna wanna akkanaan jiru barsobaa jedhe maal akkamitti abboo eenyu isaa argitee waan bisingaa irratti qorate eenyu gabbisaa doktor eenyu gabbisaa faa beektota addunyaatu irratti hirmaatee waan madaabaraa kana addunyaa irratti beektoti gadi baanii qoratanii Itoophiyaa qofaaf miti akkasitti madaabaraa ani argite keemikaala isaa maal isaa ilaalaniiti murtaa'ee addunyaa irratti namni midhaaniin facaafata malee Tigireen quban qabdu madaabaraa tun beektuu naan jedhe hay maal inni walni haasa'amuu jennaani ay biitti jedhe Tigireenuma argaa jibbitee Tigiruma argaa jibbiteeti malee madaabaraa Tigireen hojjettu dhugaa madaabaraa immoo nama biraatu hojjeta argite nama jibbanii madaabaraan illee kasaateedhan dhageesse wama hunda akka waan madaabaraan Tigiree dura hin oomishamini ilaal jibba ilaamee jara keenya jibba gitatti deebisa gita itti jibbitan wama hunda dhageesse bilxiginnaa jibbinaadhaan yoo wama hunda jibbitani waan jarri ijaaran jibbitan waan jarri tolchan jibbitan inni kun dhageesse dhukkuba hamaadha kaawunsilingii fudhadha doktorota bira dhaqaatii dhukkuba hamaadha fayyuun dandeessan dhukkuba kana dhukkuba jibbaan guutame yeroo waan tokko yaaddanii jibbaaf jaalala keessaa ba'a namni jibbaaf jaalala keessaa ba'uu qaba bara yeroo waa dubbatu jibbaaf jaalala keessaa ba'a yos malee waan argitan ilaal calluma jettanii duuchaadhuma hin jaallatinaa duuchaadhuma immoo jibbina tukkan kabraa waan dhufe hundaa mootummaa Haayile Sillaasee gaafa kufee jalqabee amma gara waggaa 50 dhugaa rabbitti Oromoon waa argate malee waan namne hunduma sarraa waa butateet waan argitee jijjiiramni fide irra guddaa Oromoodhaaf ta'een isa dhugaan isinitti mayoo ta'e
dargi rais nuti waheddu argannen waheddu harki guddan bojiame harki guddan kolonel fatame lafa oromot marella rashudan oromo lafa argatera agese harki guddan lafa oromot amara maltu kabat dingada enyuda ga kabat homa wanni tokko jiru dabubi fi lafuma oromot lafa sararra guddo kabu argate oromot lammat oromof dabubinin baran agese idigat timirtina yuqati zamacha marre jiru dargi sana isa gase mbe kwani isar raisi oromotu argate agese walla lambarsi sajede kama mangistuni egale sanas oromotu irra bu argate oromon mangistun ijabane fidem oromon irra bu argate oromotu irra milkaibe ega sanati argite wonnumman qabso wonni gubbada imamu jalatti gadi facau ka jalqabe namnu qube barate amarifaadhaan illee haa ta'u hin qaroome xiqqoo nama qaree deeme keessayyuu oromoo bu'aa buufate ilaal yeroo mallasi horiyaa nyaatu malee horii bu'aan jaraa horiyaa ta'u malee nuti bu'aa guddaa oromoota argate dhageesse daangaan sararame silaa waan irra dhaabbanneef halman iyyuu hin qabu dhageesse daangaan sararame qubeen afaan oromoo qabsaa'ota biraa ta'eetu nu shikaala dhaabe dhageesse ilaal kanarraayis bu'aa arganne nuti bu'aa isayyuu kan hin dhumne kan ammaarame hin dhumne jarri bu'aan jarri argate bar Tigreen qabeenyuma saamuu lafa gurguruudha suni qal'aanno lafa deebisuu dandeessa bar laftin deebi'a bu'aa guddaa kan argitee miizanarra kaamee madaalameen dhumne oromootu argate qubeen afaan dhageesse daangaan isaa sararamu bahaadhiyatti lafa kooti jedhee baru oromoon mooyaane taa'ee boonaa bar lafa qellemii lafa qaba jedhee boonaa bar dee qellemi gaba mare argitee wanna master plani bar qellemi irraa dhume gaara mul'ataatti dhume bar namni naannoo finfinnee sana akkamitti lafti kiyya kennama jedhee soo kana bu'aa guddaa kan argate nuyi ammas isa ammaa kanas jijjiiramamma keessa jirrus wallahi bu'aa guddaa nutu argate bu'aa guddaa arganneen argataas jirra ilaal yeroo tokko waa hammaaramee gundoodhaan nuu kennaman jedhina jechuun waan tokko inuma qabataa jirra waan tokko dhageesse amma ilaal finfinnuma keessa xiqqoo ollaadhuma naannoodhuma finfinne xiqqoo kalarii simboo horataan jiru simboo egaa yoon simboo jedhe isinii gala afaan oromoo simboo jechuun bareeduma keessa bareeduu jechuudha namni fuula funyaan citaas ta'e bar ka simboo qabu jira kan nama hawwatu sibinnaa wayii jechuudha kan nama harkisu maganeetii wayii qaba kun hundinuu amma dhufe dhageesse wanni hedduun jijjira kanaaf yeroo hundaa hin balaaleffatinaa waan gaddeemu wama arganna nuti waan tokko ka bu'aatti dhabne hin qabnu hedduu nutu argate isa kana tilmaamaa of duuba deebi'aati tilmaamaa calluma jettanii wama tokkon arganne cirii nagati balleessi nagati lafarraan bada ilaa hin jedhina hin beettanii tarii umurii keessan hin turre tarii ittiin bilchaanne polotikaatti dhageesse gadi qabadhaa ilaalame waanuma xiqqoo tokkolleedha akkuma lolaani yeroo darbu bar biyyee wayii kaa'ee darba bar lolaan
calluma jedhee lafa dhuguu gende bakka tokko waa kaa'eetuma darba bara. Waa kenneetuma wama kuusee darba bara. Waa darbeetuma deema. Dhageesse akkasi. Kanaaf waan dhufu keessaa wama argannaa abdiin kutatina abdis waliin kutachiisina. Ammoo nama kamiyyuu in arrabsina keessaa ba'a. Dhageesse yoo waa balleessellee gara nyaattoo taasaa akka inni saba kanaaf yaadu gochisiisuun hin danda'ama. Kanarratti fuula deeffannuunis kanarratti deebi'een jira. Kanuma isin gorsuudhaaf yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaatti yeroo gaarii walitti deebina.